Aboo waboon ibsa baaseen tibbana mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo sobaa waboon iccitiidhaan marii nagaa mootummaa waliin gaggeessaa jira jedhu tamsaasee ture jedhe. Kuni propagaandaa gad aanaa kaadiroonni mootummaa sadarkaa gadii obboloota gidduutti sagalee rasaasaa akkan dhagaamne gochuu jedhu odeessaa turanitti aanee kan dhufeedha jedhee jira. Waboon tibbana marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti iccitiidhaan gaggeeffamu jalqabee jira odeeffannoon jedhu miidiyaalee hawaasummaa irrattis qoodamaa ture. Isa kana waraanni bilisummaa Oromoo waboon hin fudhanne. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon mariin nagaa iccitiidhaan mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeeffamaa jira jedhame soba guddaadha jechuunis ibsa baasee kan jedhamaa ture fudhatama dhabsiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa ifatti waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin marii nagaa gaggeessaa jirra jedheetis ammoo hin dubbanne. Garuu obboloota gidduutti sagalee qawwee callisiisuu sagantaa jedhu akka jiru miidiyaa hawaasummaa irratti ammoo dubbii ijoo tahee kan ture hoggaa ta'u waboon odeeffannoon akka kanaa dhufu akka malu ji'a ebla darbee keessaa akeekkachisnee turre jechuudhaan ibsasaa keessatti wanni kun waanuma eegamee ture propagaandaa soba guddaa akka bilisiginnaan gadiin bahu jirtu jechuudhaanis kan ibse. Mootummaan Abiyyi Ahmad fudhatama ummataa fi paartiilee mormituu argachuuf jecha yaalii taasisaa jirudha jechuun odeeffannichi ammoo soba tahuu aboo waboon ibsa baase kanaan beeksisee jira. Itti dabaluudhaan ajajaan olaanaa aboo waboo ibsa baasan keessatti odeeffannoon akkanaa haaras ammoo akka tasaatis kan tahee miti jedhan muuxannoo qabnurra yoo ilaalle nama gowwomsaa fi akkasuma jeequmsa kakaasuun tooftaa bulchiinsa isaa ta'e waliin ammoo nagaa waaraa fiduunis hin danda'amu jechuun mootummaa bilisiginnaa himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ibsa isaa kana keessatti waboon gaggeessitoota paartii mormituu babbeekamoodhaa fi namoota siyaasaa paartii badhaadhinaa keessaa dammaqoo ta'an tokkoomsuudhaan ammoo humna siyaasaa jabaatee Oromiyaa fi isaan alattis darbuutu dhufaa jira jechuudhaan dubbii addaatiin ammoo bilisiginnaa sapres godhee jira. Wanti kun maali jedhame yaaddoo hamaas akkuma ta'etti jira. Namoota siyaasaa paartii badhaadhinaa bilisiginnaa keessaa dammaqoo ta'an fidaa jirra kan jedhuu fi akkasuma gaggeessitoota paartiilee mormituu babbeekamoo waboon jedhe kun isa kami jechuun ammas dubbii ijoo tahee jira. Tarii xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Muhammad Profeesar Mararaa dabalatee hanga Daawit Ibsaatti waboon jara ofitti makuurraa ammoo waan ooluun fakkaatus jedhamaa jira. Namoota babbeekamoo isaan jedhan ammoo paartii bilisiginnaa keessaa warra mormaa turan kan akka Taayyeefaa mootummaan hidhaa buusus fakkaattoonni isaanii jiraachuu malan kan waboon ofitti fudhatus jedhamaa jira. Ibsa kana keessatti ammoo waboon bal'inaanis hin kaafne yeroo ammaatti waan jedhe kanarratti gaggeessitoota paartiilee siyaasaa kamii akka ta'anis ibsa kana keessattis hin eeramne. Itti dabaluudhaan hawaasni idil addunyaa callisee ilaaluu hin qabu kan jedhe waboon waraanni daangaa Itoophiyaa irra ce'u gaggeeffamuudhaaf jedha jechuudhaan sodaa akka qabus ibsee jira. Waraanichi Itoophiyaa keessaa bahuudhaan gaanfa Afrikaa gooluuf kan deemu jechuudhaan aboo waboon ibsa baase kanaan ammoo eeree jira. Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu ammoo dhimma ulaa galaanaa wal qabate muddamni tures dabalee jira. Akkasuma mootummaa fi TPLF walimachuu kan itti fufan amma haleellatti seenanii jiru. Mootummaan Affaar humnoonni TPLF daangaa koo seenuun haleellaa raawwatanii jiran jechuun himatee jira. TPLF ammoo kun soba jechuun fudhatama kan dhabsiise. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay himata kana ammoo haaluudhaan kan TPLF tuttuqaa raawwatee fi daangaa Affaar cabse jedhu. Garuu mootummaan ammoo waliigaltee Piriitooriyaa kabajaa hin jiru cabsee jira jechuudhaan TPLF deebiseetis
himatee jira. Kana malees ammoo ji'a darbe keessa Arsii keessatti haleellaa dhaqqabeen lubbuun namoota darbuun gabaafamee jira. Haleellaa kana hidhattootaatu dhaqqabsiise jedhamus eenyummaan isaanii ammoo hin ibsamne. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa isaa keessatti ajjechaa kanaaf mootummatti quba kan qabe hoggaa ta'u ibsa isaa baase kana keessatti karaa bakka bu'oota isaa ajjechaa kana raawwate jechuudhaan ofii ammoo akka hin raawwatin ibse. Mootummaan harka keessaa qabaachuu kan kaase. Bulchaan godinichaa ammoo kanaan dura odeeffannoo bal'aas osoo hin kennin ajjechaan jedhames soba jechuudhaan bira darbanii kan turan. Rakkoon nageenya Oromiyaa keessaa waggoota jaan darbaniif sadarkaa yaaddeessaarra gahee jira. WBO'n duraan irra caalaan isaanii lixaa fi kibba Oromiyaa keessa socho'aa kan turan gara godinaalee giddu galeessaa fi akkasuma baatti bal'atanii jiraachuun isaanii kan himame. Hanga dirree dhawaatti wal waraansi guddaa WBO wajjin gaggeeffamaa turu. Mootummaan mataan isaa ibsa baasee WBO haleelaa jirra jechuun kutaan baha biyyattii humni waloodhaa beeksisee jira. Uummanni oomishatee jiraachuudhaaf iddoo adda addaatti rakkoo nageenya hamaadhaaf saaxilamee jira. Mootummaa fi WBO'n kanaan dura marsaa lamaan marii nagaa Taanzaaniyaatti erga gaggeessanii osoo walii hin galin kan adda bahan wal waraansa itti fufanii osoo walitti hin deebiin haga ammaatti jiru. Qaamoleen isaa walitti fidan kan akka Ameerikaa, Noorweey fi kan garuu qofatti ammoo akkuma duraanii isaan qunnamaa turuun himameetis jira. Kuni garuu akka marii nagaa gaggeessuudhaaf marsaa sadaffaadhaaf haala mijeessuutti otoo hin taane akkuma qaama dippiloomaasii baramee fi wal hubannootti kan ilaalamu akka ta'e gorsaan ajajaa olaanaa WBO obbo Jireenyaa Guddataa himanii kan turan. Mariin tibbana mootummaadhaa fi WBO gidduutti iccitiidhaan gaggeeffamuu jalqabee jira jedhame soba ta'uu WBO'n ibsa baase kanaan beeksiseera. Yeroo lolli kaabaa qaanqee ibidda haaraa qabsiisee jirutti giddu galeessa keessattis wal waraansi jabaan WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n giddu gala Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaa Booraa keessatti humnoota mootummaa haleeluusaa beeksisee jira. WBO'n lola guddaa giddu galeessa Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaa Booraatti gaggeesseen humnoota mootummaadhaa ganda biitee dhaabaa buufattee turte haleeluudhaan hedduu isaanii barbadeessee akka jiru kan beeksise. Wal waraansi WBO fi mootummaa erga ammoo billichiin qaanqee lola kaabaa kan Tigraay deebuudhaan mul'attee yeroo jalqabaatiif giddu galeessa Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaa Booraa keessatti haleellaa jabduu raawwachuun humnoota mootummaa dhibbootaan lakkaa'aman barbadeessuun himamee jira. WBO'nis tarkaanfii jabduu fudhachuusaa kan beeksise. Tarkaanfii fudhataa jiru kanaan humna diinaa iddoo irraa deebiin qabnetti erguudhaan akka baala mukaatti harcaasuun diinni koo barbadeeffame jechuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Shawaa Bahaa Aanaa Booraa keessatti injifannoo guddoo gonfachuusaa beeksisee jira. Akkasuma gama biraatiinis Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessattis wal waraansi jabaan humnoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa jiraachuun himame. Lolli ulfaataa WBO fi mootummaa gidduutti giddu galeessa keessatti hammaachuun kan itti fufe. WBO'n Aanaa Fantaallee Karrayyuu keessattis haleellaa jabduu humnoota mootummaa irratti raawwachuudhaan dhibbatti kan siqan barbadeessee akka jiru beeksisee jira. Wal waraansi hin dhaabbanne jabaachuun itti fufee jira. Baha Shaggar giddu galeessa keessatti lolli hammaatuun kan itti fufe. WBO'n duula ammaan dura imala gara Finfinnee jedhee ture san waan jalqabaa jiru fakkaata. Tarkaanfii amma fudhataa jiru kanaan humnoota mootummaadhaa haleellaa dagoo irratti raawwataa jiras jedhamaa jira. Tarkaanfiiwwan fudhataa jiru kanaan godina kibba bahaa irrattis injifannoo guddoo gonfachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Wal waraansichi hin dhaabbanne haleellaan fudhataa jirus jabeessee itti fufeen jira jechuun waraanni bilisummaa
bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Lola guddaa godina kibba bahaa Baalee keessatti gaggeesseenis tarkaanfii jabduu fudhachuun humnoota mootummaa danuu iddoo irraa deebiin qabnetti ergee jiraachuu kan beeksise WBO'n ittuma fufuun tarkaanfii jabduu fudhataa jiru kana WBO'n godina Horroo Guduruu Wallaggaa ammoo sulula Fincaa'aa naannoo warshaa sukkaara Fincaa'aattis humnoota mootummaadhaa ajajoota ol aanoo raayyaa ittisa biyyattiitii wajjin haleelee tarkaanfii jabduu fudhate kanaan injifannoo guddoo gonfatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa lixa akkasuma kibba bahaa fi gama biraatiin giddu galeessatti hammaachuun gaggeeffamaa kan jiru WBO'n tarkaanfii jabduu giddu galeessa Oromiyaatti fudhate WBO'n shawaa bahaa fi lafoota hedduutti diinni barbadeeffamee jira jechuun injifannoo guddoo gonfatee jiraachuusaa beeksiseera.